jirti yeroo duraatiif. Akkam nagaa jirtanii jayin uummata Oromooti. Duubaan jirare Muhammadu. Duubaan jiru sagalee jedha beeksisa. Rakkoon jiru uummati yoo osoo duubafni sitti baay'ee sagaleen uummati yaa jechuun artiistii malee jettaniin sagaleen isii hedduu bareeddisni galee. Tummaan qabu duubaan jiraarra. Na sagaleen isii ajaa'iba isiniiti nama meeqaa sagalee isiitiif jee booji'ami abbaan kiyyaa sababa isii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني أكم جرت النجاة فيا كيساني بقى نجاجراتني الحمد لله النجاجرة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله والله سبحان الله عن كليسة يا تروان كنا وانين هذا ما كنا جدتي كنا يتشودا سبحان الله وانين بيك وان تكويونين قلبي تيكيسة يا دي وكني مونا متكويو يا دلنا ممسنيو akkuma illee haa ta'u yookiin miidiyaa irratti argaa yookiin nama san dubbisaa yookiin wantuma wayiitti taa'amamti waan hin beekan jechuun akkanumatti yeroo baay'ee amala kana ofirratti argaa. Kaleessa jechuun ofuma kiyyaa akkanumatti maakiin osoo haadha shanii bira deemtee jedheeti yaadaa ture. Sababbiin isaa yeroo baay'ee namni ijoolleen Oromoollee maaliif ati si biratti hin argamne jedhanii yeroo baay'ee gaafatanii akka gaafiitti dhiyeessanii fi akkasumallee bakka jechuun isiinis wanta kana geemii kana taphattee namni akkanatti si gammachiisee mootee jirti maashaallah. Ergaa akkana taate yeroo baay'ee geemii taphattee hin moota maaliif achi dhandhe waan jedhamu waan kaasaniif osoo waan san yaadattee deemtee jedhee yaadaa ture maashaallah. Garuu isin iyyuu dhattee ziyaartee ni jirti. Rabbiin isii haa guddisu maashaallah. Ijoollee isii tana rabbiin bakka guddaadhaan isii haa ga'u. Namni waanuma qalbii namaa keessa jirtu namaa yaadata. Fakkeenyaaf waa malee miti namni illee maaliif isii biran dhandhee maa isin zayyarre maa ijoollee isii laalle wanni jedhanii fi waanuma qalbii ofii keessaa isii qabaniif jechuudha. Haadha shanii waan yeroo baay'ee miidiyaa kana irratti hin beektanii ijoollee haganaa guddisuun hedduu ulfaata. Namni takkaayyuu guddisuu hin danda'u garuu ijoollee haganaa isin kophaa isitti guddisuun hedduu ulfaata. Rabbiin akkuma itti kenneen dandeettii obsallee waa hundaayyuu kennee fi inshaallah akkanumatti rabbiin bakka guddaadhaan ga'ee nama boruu irraa gammadu rabbi si haa godhu. Viidiyoo kana yoo argitan maashaallah irraa jedhaanii ijoollee isii tana rabbi siif haa guddisu. Akkasiis ni jedha obboleeyyan tiyyaa maakii immoo silaayyuu nan dhageettu koomentii barreessee fi dhufee amma galatoomii wallahi iddoo tokko galatoon baay'ee na gammachiise. Namni waan ilmi namaa qalbii ofii keessaa qabu beekeellee waan wayii hojjechuun bareedaadha. Gaafii namni si gaafate san deebisuudhaan afaaniin osoo hin taane harkaa mul'istee deebisuu kan keetiif hedduu tokko galatoomii maashaallah. Nama jechuun nama waan namni gaafate namaa deebisee waan namni jedheen nama kabaje dhugaadha. Garuu maakiin asirratti yeroo jalqabaaf osoo hin taane akka beekamtuun nama gargaaruu namaaf dhaabbachuudha. Yeroo hunda namaaf sagalee ta'uudhaan beekamti. Akkasuma rabbiin bakka guddaadhaan isii haa ga'u inshaallah. Isin jedha obboleeyyan tiyyaa bakkee kana viidiyoo kanarratti haadha dubbisuu jirti garuu sagaleen ishee wannaa wayitiin jala jira. Muuziqaa wayitii jala jira. Saniifin irratti sagalee qabe malee haadha isii wajjin haasa'u jirti. Akkasii isin jedha obboleeyyan tiyyaa rabbi haadha isiillee umurii isii haa dheeressu isiillee bakka isin jirtu rabbi isii haa teessu. Ani immoo wallaahi akka badaa wayii gammadee bakkee isin deemtee isaan zayyarti sanitti iddoo jirti yeroo duraatiif. Akkam nagaa jirtanii jayin uummata Oromooti. Duubaan jirare Muhammadu. Duubaan jiru sagalee jedha beeksisa. Rakkoon jiru uummati yoo osoo duubafni sitti baay'ee sagaleen uummati yaa jechuun artiistii malee jettaniin sagaleen isii hedduu bareeddisni galee. Tummaan qabu duubaan jiraarra. Na sagaleen isii ajaa'iba isiniiti nama meeqaa sagalee isiitiif jee booji'ami abbaan kiyyaa sababa isii. Innaa sagaleen isii bareeddu nama meeqaa booji'ami uummati yaabjee. Ummee dhagee nagaa gaafa dura koon jiru sagalee feetis dhagaa jirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan nagaa jirtanii fayyaa qabdanii uummata Oromoo hundumaa keessanuu karra duubaa jira qabamu. Yaa nagaa sin jecha jiran hundi isaaniitu nagaa akkam fayyaa qabda haadha teenya sin jechaa jiran. Galatooma. Oromoo kutaa fudhata karraa zanjabiilaa fi waa hunda danfisanii akka fidan godhu amma isaa tana keessatti. Zanjabiila. Dararamuun waa hundaan hin dararamu uummata Oromoo.
እንደረሪ ዋውን ዳኑ ደብበት ደርብት እንጀራ ዋውን ዳኑ እንደረሪ ናይ ታዲ በቃ ኡማዲ ረያን ቱሪ አስራ ብሬዴ ጅረ ደሞ ዶባና ረበሬት ቱምፈምን ያከም ነመራ ብሬቾ ዋውን ደብበት ደንዱ ጉጅረ ጀለች ይዘ ሃየጋ ታቴ ያከብራውን ዲነጋ አልሐምዱሊላህ Facebook irratti Oromiyaa dhufuuf hin deema jee post godhe argite surprise deema dhufe. Akkasiin nagaan kottu. Taate bakka ummati ibsaa waliin dhufna akkamitti? Bareeda. Eessi jaaladha shii? Anis hin jaaladha. Nageetti. Nagaa. Guys, ummati nama hojjistii komeediidha. Karaa cufee ilaa bordee machaara cufee geemii keessi akka silaa longoleette. Sagalee dhageessanii gida yeroo bisheegaa. Ani miilee lamiin kana ibsaa waliin kabaju barbaadu. Ani miilee lamiin kana ibsaan illee argamee miilee lamaan kanarratti akkasuma immoo yuutuuba keenyaa fi miilee lamiin kana walirra kabaju barbaada. Yuutuubni keenya kuma 100 seenee jira mire. Shilimaata badhaasa qabaaba yuutuubni illee. Yuutuubaa fi kana inni illee argamee feemasoonni kaayiroo jirtu hundi argamtee akkasii kabajuuf yaada akkasiitiin qabaa jechuudha waliin mari'annaa. Marii gisee goonu faamilii xiyyaa hojii akkasii. Galumaa rakkoonni bittanii ibsaan hojiin isaa waan yeroo kanatti waan kana natti fakkaatu silaa dhufee akkas goona ture. Mee komantii godhaa fi giseen laayivii seene. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam nagaa? Alhamdulillah rabbil alamin. Aduun maal akka ta'e Jechuun maaltu na dhibee bar. Aaraa homaa sin dhibin yaa'u hin beektaree akkuma keessaa illee dubbannee walitti himneerra. Just hooma keessaan dubbanne san asitti uummata kana irratti illee dubbachuufi si galee. Jiraani bakka waan mara uummanni kun haa beeku kan jedhu irraa si galee. Anna akkam jetta lingaroo hundee walluu namna jiru bakka alla. Aw. Guys. ምሳሳላት ሲነኳት እንኳን እንደ ነብር የሚያደርገኝ እህቴ ናት። ሰው ሲነካት እንኳን ይሄ ሚዲያ ነው የምቀውጠው። በጣም ነው የምወዳት። እኔም እሱም በጣም ነው የምንወዳት። እንዴ አሁን በአንተ ቤት አሁን አቃጠርክ። አንተ ትልቅ ሰው አይደለ? ግን አሁን በአንተ ቤት አቃጠርካ። ግን ትልቅ ሰው አይደለ? ሌላ ነገርም ቢሆን እንደዚህ ነው። ባልትዳር እንደዚህ አያስደርግም። ወንስቲ ለባላ እንደዚህ አይልም። 10 አንበሳ አይትልም። እንስቲ እኛ ምን አውቆት ንስቶች ችግር የለውም። እህቴ ናት፣ ደሜ ናት። እሷም እህቴ ግን አንተ ሌላ ነገርም ቢሆን እንደዚህ ነው የምታወራው። ግን ትልቅ ሰው አይደለ? ትልቅ ሰው ያስታርቃል እንጂ ያፋታል። አውዝ ቢላሂ ምን አሁን አንተ በኦሮሞ ዘንድ የምር እንደዚህ የምታረግ ከሆነ ማለት ነው 5 ትገረፋለህ። 5 ቢያንስ 10 ጊዜ ትገረፋለህ። ከዛ ወተት ትጠጣለህ። ከዛ አናትክ ላይ ቅቤ ይቀመጥልሃል። ለምን ቅቤ ሸይጣን ይቀበል? የምንነሽ ነው ማንኪ መልስ ለሚገባቸው ሰዎች መልስ እየሰጠው ነበር። እሺ ሰላም ነሻ? እንዴት ነሽ? አለን ያልሽውን ቪዲዮ እንግዲህ እንዴት ነው የምታረጊው? ታያለሽ ወይስ እንዴት ነው ያልሽውን ቪዲዮ እንዴት ነው የምታረጊው? ይሄን ቪዲዮ ጥራሽ ቪዲዮሽን ትዝ አይለኝ። አይሄን እኔ እኮ
ሞራልሽን ለመጠበቅ ነው ቀስ ብዬ ማወራሽ። ምን ሆነሽ ነው የምትቆጪ? ዝም በይ ድመት። ኤልስ ማኪዬ አሁን ምንም አይነት ቪዲዮ አልሰራም። ሀገር ያወቀው ነው ማሸነፍሽን። ስላሸነፍሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ቆንጆ ጌም ነበረ። ያበቂ ነው። ምንድን ነው የማትሰሪው? አሰራም ነው ቪዲዮ የምሰራው። ማኪ በኦሮምኛ ማኪ ሲንደንደው እንደተባባል ነው ትሰሪያለሽ። እኔም እኮ ብትሸንፊ በእንግሊዘኛና በአማርኛ ነበር የምሰራው አይደል? ኦሮምኛ እስከለምድ ጠብቂያ ታዲያ እንዛካም ቦይስ አረግልሻለሁ። ቦይስ አረግልሽ በኤርፎን እያዳመጥሽ አራሰራም በእናትሽ አንሰራም ማረም አንሰራም ደግሞ ለምንድን ነው ታዲያ ቃል የገባሽው? እኔ ቦይስ አረግልሻለሁ በኤርፎን እየሰማሽ ትያለሽ። ታዲያ ተናግሬልሻለሁ። ቪዲዮ ነው እንጂ አሰራቱ እኮ እዚህ ጋር ይገባታል። ቆንጆ ነው በየልሻለሁ። አሰራም እንዴ እኔም እኮ እንግሊዘኛ እኮ እየተለማመርኩ ነበረ ብታሸንፊ። አያገባኝም ስላንቺ እንግሊዘኛ ስላንቺ አማርኛ አያገባኝም። እኔ ግን እዚህ ጋር ተናግሬልሻለሁ። ያለ ቪዲዮ እኮ ገብቼ ይገባታል። እንደውም የቪዋን እና የዶክተር ማምዛካ እንደውም ነገርኩሽ ተናገርኩ። አንቺ መጀመሪያ ለምንድን ነው እሺ? እኔ እኮ አሁን ግራ የገባኝ መጀመሪያ ልትሰሪ ነበር አይደል? ደግሞ ምን አልኩሽ? ካልሰራሽ